yeroo ammaa kana jechuudha laa. Yeroo ammaa kana jechuudha laa. Nutiif jawween akkasitti wal eeggataa jirra laa. Akkasitti hojiis dhiifne poostii jawaar qofaa akkanatti teenyee ilaallataa jirra ilaahii koo. Yaa ilaahii kan qop afaan na alba'ee beekaa laata tarii. Yaa rabbi haa gooftaa koo afaan na alba'ee beekaa. Yaa rabbi gooftaa maal nutti kaastee namicha ciisee jiru maal nutti kaastee Dubaayii seeneera jedhan. Ay. Tin bakka hin jiru. Maafa godhattu sin waata godhiti itti maa bakka itti dhaladhee godhina Jimmaati goomaadha jechuudhaani. Yeroo tokko karaa tokko itti ergataan ture illee karaa isaa nuu poosta jedheeti. Karaa guyyoo tokko argeedhaa poosta jechuudha. Karaa tokko bulchiisni godhina miila duwwaa dhaqee eddee karaa sana. Miila duwwaa dhaqee. Dhaqee ilaalee shawaarra firfirtanii deebi'an. Guyyaa tokko itti poosti godhe. Makiinaan gaafanne miila duwwaa dhaqee hin jedhe bulchiisni godhina dhugaa walitti himna. Bakka itti dhaladhe jechuudha. Guuma beekan ijoolleen gara gaatira asikimoo kun jechuudha. Karaa jira. Karaa eenyu wayiiti. Hin dhagaa jechuudha. Namni jawaariin kana amormanu malee hinuma dhagaani jechuudha. Amma waa tokko isinitti himaan. Jawaar humna guddaa inni qabu. Jawaar bar mootummaan wal dhabe malee namoota ilaali. Anamma kaabinoota keessaa firan qaban. Jechuun namoota wal beekuun hin qabaa. Utuma mootummaa deeggaruun wanna kana dhiisi wanna kana godhi jedhanitti himan. Jawaar miseensota mootummaa miseensota paarlaamaa hundaa waliin akka inni hariiroo qabu beektu moo beektan? Miseensota mootummaa dhaqee keessa jiraatee ture bilbilaan eegasii yeroo wayyaanee bakkee taa'eeti miti keessa taa'ee firoonfate namni Jawaariin jaallatu bara hooggantoota mootummaa kana keessa jira bara. Isin kana beektan garuu. Inni bakkeen arrabsu sun keessaan bar Jawaarii waliin hariiroo dabarsaa bara. Waan isin hin galleetu jira. Namumti mootummaa wajjin taa'ee biyya hoogganu Jawaarii waliin akka inni jiru quban qabdan. Aida haasaa keessatti harkuma Abiyyi nan si tumsiisaa garuu wanta ittiin diqqar kaabaate. Jawaarii ka. Dhugaa rabbi. Diqqar kaabaate wanta ittiin sun. Harka Abiyyi nan si tumsiisa jechuun icciitii guddaa lafa kaa'e jechuudha. Nama waan fedhatti hiikkachuu danda'udha namni waan sana hiikuu danda'u. Eda haasaa sana diqqar amallatte Jawaarii ka icciitii jabduu baate jechuudha. Harkuma Abiyyi nan si tumsiisa. Kana jechuun Abiyyi naqeetum hin jedhu bar. Caasaan Abiyyi harkuma Abiyyi quba qabaadha. Icciitii guddaa darbate diqqaa afaanii baate icciitiitti jaallateen baa. Icciitiitti fayyadamaa jiru baase jechuudha. Icciitiitti fayyadamaa jiru baase. Eenyutti Jawaaree nama saaxilu enna fakkeenyaaf amma. Nama inni saaxilaa jiru kana eenyu sadabaa jira. Ting yaadame. Nama Jawaar saaxilu kana biyya keessaa eenyu sadabaa jira. Eenyu sadabaa jira. Attuu dhiisii. Attu dhiisii moo attuu dhiisiidha? Abiyyi sadabaa jira jechuudha. Nama Jawaar saaxilu kana eenyu sadaba mootummaadha jechuudha. Mee waan isinitti himan koomishiniin mootummaa jechuudha. Koomishiniin mootummaa akka Jawaar waa'ee aanaa tokko poosti godheen gadi ba'ee ibsa baasu sana. Dafee akka inni ofirraatti lolu laal. Humna qabaa jechuudha. Jawaariin jibbuu waan biraati. Anamma fakkeenyaaf siyaasa Jawaar sana deeggaru Abiyyuma deeggaree wajjin du'an. Garuu Jawaar humna qaba. Suudii kana keessa galee waan manguddoo Arsii finnee kadhannee, manguddoo Harargee finnee kadhannee, manguddoo Jimmaa finnee kadhannee, Walloo finnee kadhannee dadhabne hin kadhatinaa. Kadhaan hin ta'u. Burjaajessee jechuudha hin diige jechuudha. Ijaarama Suudi Arabiyaa keessatti ijaaramee jiru warra muqiimaa, warra majuulaa gaditti taa'ee jechuudha. Eeno likki galchuu jalqabee warri sun maal ta'uu eegale? Ofirratti fincaanuu eegale gaafa laayivii banatan ofirraa dubbachuu dadhaban jechuudha. Miira sodaan guutamuu eegalan. Maaliif? Jawaar harki isaa dheeraa akka ta'e beeku waan ta'eef. Nuti Jawaariin ka tuffannu maaliif beektu? Sababa nuti yaaduu dhiise malee Jawaar wallaalaa ta'eef miti. Namni kamuu ka Jawaarii darrabsuu ka tuffatu sababa inni waan inni jedhu sana yaaduu dhiise malee Jawaar wallaalaa ta'eef akka hin taane beekaa. Kana beekuu qabna jechuudha. Jawaariin anillee kana darrabsuu fi waan yaadu waan inni yaaduu dhiiseef. Malee Jawaar wallaalaa ta'eef miti bar. Narra beekaa ta'uu danda'a garuu waan yaaduu dide akka inni itti yaadutti waan fedhii kooti waan hojjechuu dideefan Jawaar qeeqaa jechuudha. Namni kamuu kanuma bar. Kanuma bar. Dhugaa walitti himna waan ta'eef. Waan fedhii koo waan qalbiin koo waan fedhii kiyyaa waan yaaduu dideef hin jibbinaa jechuudha. Maaliif waan fedhii keetii nama yaadne nu jibbita seeruma isaati kun. Paawurii qabaa jechuudha Jawaar.
akkamitti paaworii qaba jechuun ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa burjaajesseera. Mucaa Awurooppaa jiru kana maal maqaan isaa kasurree mataan hambaafa jedhu kan hirriba dhorge boo poostii tokko maal akkaatti Ahmadiin sabbarzeenaa sabbarzeenaani hirriba dhabne jechuudha karaa deema eega jawaar waa isaa poostii godhee karuma deema inni hirrabne jechuudha. Amma yoona karaa deemaa jira iddeen dhaqu hin beekamu. Rifate jechuudha. Na ajjeesisiira jawaar bakka hojii kootii raqabeera. Jawaar sadarkaa Awurooppaa keessatti akkana nama sodaachisu qaba eega ta'e nan dinqisiifadha. Dhugaa rabbii humna qaba nan dinqisiifadhaan. Jawaar garuu icciitii guddaan inni dalafa nuu kaa'e tokkoof tokko harka biyyiitiin sirkuchiisa jechuun sun qoosaasitti fakkaata miti dhugaadha sun. Wallaahi billaahi dhugaadha harka biyyiitiin sirkuchiisa. Harkuma abiyyiin sirkuchiisa jedhe sana sirruma jedhe. Kanaaf immoo maafiyaan amboo keessaa 120 ragaadhaa jechuudha. Ofii raqeeniin maafiyaa 120 sana. Sini galee maafiyaa 120 sana ofii raqeeniin caasaa wayii ijaareen qaba. Biyya keessaa mormee ba'e. Garuu maafiyaa 120 amboo keessaa mucicha ijoollee faarfataa wangeelaa wiqee warra imoo keessaa akka darasaa tokko kijibduun hin jirtu. Warra sobee sin fayyisa jedhuu fi darasaa sobdee maallaqa sassaabbattu warra imoo kana keessaa namni wallaaltanu. Warra akka sana godhu ijoollee faarfattoota sobanii maallaqa ijoollee irraa funaanan sana qabutu jira mucaan tokko qacam jedhu sana. Sirii galee mucicha bakkeetti hafe waan isin ajaa'ibu mucicha mee qacam jedhu peenxeeratti fakkaata akka jira akka koo waan iyyuu yeroo tokko immoo keessa ka'uu nan saba warra sobanii saaksantu jiru immoo kana keessa jechuudha amantuma hundar maallaqa sassaabuu godhanii. Diinaul yaa warra maallaqa sassaabantu jiru kiristaana keessas musliima keessas warra sobanii du'aayinsii kadhaa markazatti eebbifamaa abalu kottu waaqayyoon natti dubbate jedhanii warra maallaqa sassaaban kanatu jiran warri sun bakkuma hunda jirti jechuudha amantuma hunda keessa waa labbi godhatti kiristaanas amma musliima keessa markaza abaluutu eebbifamaa ustaaza abaluutu eenyutaa jedhanii waa kukkutatu normaal bakka hunda jirti jechuudha amma warri peentees warra ortodoksiis waaqayyotu natti dubbate waa'ee kee jedhanii labbi godhu mucichi sun isa qacam godha jechuudha mucichi piroostaantii natti fakkaata mucicha sana xumura irratti bakkeetti hafe jechuudha jawaar poosti gochuu dhabe bakkeetti hafe mucichi sun jawaar poosti godhe guyyaa lama bakkeen bul achumaan ol gale egaa amma as keessatti jawaariif abii waliin bulchaa jiru yiisi jechisiisa jechuudha oolaalta ta'e markaza dhiiseetti hattuu salaattu jazbaa konkaa kana jechuudha markaza keessatti 10,20 kennitee dhuftee abaluu eebbifamaa jira nashiidaa naa baasaa jettee kennitee markaza dhii konkaa luuxu jazba maalan dhiisareen nashiidaa sii baafama akka 20 achi haati kee waan ittiin ashaboo bitattu hin qabdu konkitti markaza dhiiseetti warra nashiidaa eebba ustaad abaluu jira jettee birri 50 darasaatti kennitu warra kanatti kun hin deeggaruun siyaasicha warra imoo keessatti maqaa charchiitiin maqaa wangeelaatiin maqaa quraana deenyutu eebbifamaatiin maallaqa walirraa sassaabdu kana hin deeggaru shiftoች ናችሁ ሌቦች ናችሁ እናንተ ዶንቆሮች ራጂ ሶብዱ ደረሳ ሶብዱ ኡገርቢ ሶብዱ ተወርኩን ወሪ ማለቀ ሰሳብዱ ኢሞ ከሳ አችን እንደ ቢሲንገራ ኢሞቴቹ ወሪሱን ክጅብዶ ታይቹ ወሉ ማገለቲ ወሪሱን ክጅብዶ ታይቹ ወላሂ ቢላሂ ደረሳ ረጭ ከሳለ ከናፊ ፋርፈቱ ረጭ ከሳለ ከናፊ ነምኒ ዋቀዮ ጀዴሲ በርሲሱን ጅሩ ነምኒ ረቢ ጀዴሲ በርሲሱን ጅሩ ወላሂ እንጅሩ እነጂ ከሳ ዋቀዮቱ ነቲ ዱበቴ ዋቀዮ ለፈኖሉ ሰዩ አባሬ ገለክሴ Ugo rabbi sitti maal waaqayyotu natti dubbate ati bari jireenya keetii eebbifamaadha kan saa baaramaadha bar jireenyi dhufee maal jedha du'aa isii kadhaa quraana kana ni affazda akkasii ustaaza baluuti yifuudhaa jiru kottu 10,000 kenni jedha jechuudha inni guyyaan saa baaramaadha achi taa'ee saamaa jechuudha shiftoochi naachuu achi nan deebisinaa jechuudha warri sun warra sanaa mucichi qacam jedhu sunii posti jawaariin ol galee jechuudha jawaar posti goonaan deebisee wanti garaana nyaate mucaan sana nan argaa nan hordofa yeroo hedduu mucaa qacam jedhu sana jechuudha waan akkanaa nan jaalladhan waawwaa saaxiltu kana natti tolti natti dhufa viidiyoon isaa beekisu ajumaan jawaar posti godhee maal fidde jedhee jawaarii deebisee posti godhe saatii laman turre naa kan jallee ol galee jechuudha jedhame jawaar barrii bane kotti ol galee amma gaa jawaartu biyya bulchaa jira jettamoo mootummaa kanaa wajjin bulchaa jira moo ittamu jawaar mormaadha jetti amma wanti jawaar saaxilaa jiru kun mootummaan deemee tarkaanfii irratti fudhataa jira jawaar nu fayyadaan jiruure asitti nu fayyadaa jira jechuudha dhugaa rabbii galata walii balleessuun hin taatu arrabsinu waan nu yaadne yaadu laalle dhugaa waa tokko isitti himan
yeroo kanatti wallaahi wabillaahi waan milishaan ijoollee biyya keessaa godhaa jirtu ani dubbadhu waan quba qabu jechuudha ganda kiyya keessaa waraanatti naquu jettee giddeetaadhaan inni isin hin jedhe wallaahi halkan qabdi kunoo mucaa tokko obboleessa isaa sadii qaban raayyaa waraanaatti ajjala jira isatu dawwalee baase dirqiin ijoollee sadii jechuudha obboloota isaanii miseensa keesseera sadii waan isin godhaa jirtu jechuudha jawaar nu fayyadaa jira jechuudha garbi nu fayyadaa jira jawaariin ajibbiin rakkoon qabu garuu akka inni nu fayyadu immoo beekuu qabna jechuudha asa deebinu jechuudha gara suudiitti asa deebinu jawaar eega waan suudii kana keessa harka kaa'ate afarsoon bakka lixu dhabee waa'ee jawaar wotaawwata waa'ee qabaa dhiise waa'ee walajjechaa waa'ee walloo waa'ee gandaafeera afarsoon waa'ee jawaar wotaawwata amma jawaaritti deebi'e maal muzammil waa'ee jawaar usmee waa'ee jawaar warri eegasii ajjeesaa qabaa jedhan amma maal godhan kallattiin jawaaritti deebi'an humna jawaar ilaali jechuudha sirratti humna qabaa jechuudha dhugaa rabbi ajandaa wal qalamaa jiru jijjiiruu danda'uun isaayyuu humna agarsiisa jechuudha waan salphaa miti bar sheekonni jijjiiruu ettee sheekonni kaayiroo kun dhiifama naman kabaju keessa irra nan dhiisa waa jechuu feeti sheekonni kaayiroo kun wal geessee kanachi wal geessee kadhattee dadhabde yeroo tokko inni dame isin hin dhageenyu jedhan jawaar kadhaan hin ta'u as jaarman keessa taa'e biyya diimokiraasiidhaan jedhu yoo nama ajjeesayyuu kun bashannanee mataa ol qabatee jiraatan jedhu sa'aatii 24 walitti fincaa jechuudha inuma deemammoo wanaa mucaan tokko amaj jedhan sun maal kana daafee du'e amachinullee maal jedhe du'e dhabame horke isa jawaar ama sanatti moodiin ni qabate ma la ilaha illallah nama harka isaa fuudhee dooraala kuma tokkoon kitaaba irraa bite maal godhe beektu suuraa dukkanootuu rabbiin cha'u jedheen eddeen fidee leen beeku fidee dhoobe eessa kun jedhe nama harka isaa fuudhee harka isaa niqanne harka dhungate jechuudha cululleen ama cululleen harka jawaar Mahammad nama dhungate harka qabee harka sana galee dhungate jechuudha jawaar harka isaa qabe sana eenyuun jedhee waakkate jechuudha gara jabeessa jawaar kun yeroo la ilaha gara jabeessa warabbi gara jabeessa wallahi kitaaba dhungatee jawaar abbaa biyyaa jedhee 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 ilma maalii jedhee harka isaa dhungatee kitaaba dhungatee jawaar gara jabeessa warabbi asitti naa ta'e gaalaal kitaaba narraa bitte hin jenne nama akkasii immoo nan deeggara si beekan jenne bar eessa kun bakka dhaloota isaa fidaa waraqaa ID isaa jedhe isaan teessu miti namni numa sana lookeeshina hojii isaa bakka shariikaan hojjetu eenyu isaa feesbuuk irratti facaafte gaa hanga yoo naa mucaa sun hin deebaa jira ramne jechuudha olumaa gad deemaa eessa akka raquun beeku maal akka godhuun beeku jiruudhuma harkaa gati jawaar maalutu dubbachuu dhiisa akkanatti hin dhimma amma ni dubbate sana caalamma ni daafete utuma adabame sichi waan ta'u sun onnin tabalaasheera jawaar is power ingiliffaan isiitti masila humna qaba jawaar nu fayyadaa jechuudha nu keessa galee gaafa kana nu biixxa'u guyyaa lamman kana dhiiga namaa ilaalaa turtan miti guyyaa lama sadii amma waa'ee jawaar ilaalaa jirtu bara humna qabaa jechuudha jijjiireera ajandaa kana dhugaa walii galchuun keenya gaariidha humna qabaa namoonni afur qabameera dha ajandaa sobaa nutti himu nama nuti tokko qabsiisuu dadhabne afur qabsiiseera yoo ta'e jawaarii waan maalirraa fuuna galatoomee ennaan jechuudha aan dhimma kana keessattuu ijoollee ijoo ta'an waan kana irratti xumura irratti ragaa qabatamaa waliin gaafa jawaar gadi baase anarra booda jawaarii jechuudha dhugaa rabbi ilaal jawaar kun in sobdi sheekonni waa tokko isiitti maal sheekonni araaraa jettu harka wayyaa jalaatiin ajjeesi jetti quba qabaadha wallaahi billaahi nannaamtu sheekonni kun namni nama isaa ilaal wanni yeroo hedduu nu keessatti ta'u arsiin nama siin qabattu wallaggi nama isaan qabatu jimmi nama isaan qabatu araara dubbanna jedha malee silaa kaayyoon kana wanta gochuu qabdu maali beektaa walloon namuma isaatti duuluu qaba ture ilaal dhimma kana xumuruuf silaa walloon maal goote namni biraa dhufee walloo qabachuu qabu walloodhumatu kaatee itti duulte jechuudha nama dubbii balleessutti walloodhuma qabachuu qabdi arsiinis nama si arsiinuma qabachuu qabdi itti duuluu qabdi jechuudha ana mootu jimma waa balleessee jimma tokko awwaay kutaa biraa tokko dubbadhu jimma irraa gadi hin bu'u shaayii dhugish thank you galatooma ambuu haddaa qawaash ubbata wallaa galatooma ayyee ishii buufanneera asaa wal kaan gandu bannaa taachuu taap screen guys taap screen maqaa sheekaa dhiisii jawaaris humna qaba jechuudha wallaahi billaahi jawaar humna qaba nu ol eenyu ol humna qaba jawaar imanuu bakka akkamitti humna qabaan jawaar humna jawaar akkatti tamantu tokkoof tokko
akka jawaaritti humna qabu. Ajjeechaa namni ciisee wal qalu kana ajandaa biraatti jijjiiree jechuudha dhufe. Nan qabsiisee dee suuraa nama laxxafee an keessa jiru ofirratti finca'u inni Jarman keessaa eegasii qabaa jedhu an hin jenne jedhee kaadu inni nama ajjeesi jedhu an hin jenne jedhee kaadu. Irratti bilbiloo. Aboo Itoophiyaa maalatti bilbile. Nama kaadu itti deebi'e jechuudha. Humna guddaa namni kun nama nuti qusatachuu qabnudha Jawaar. Nama nuti qusatachuu qabnudha nama nu fayyaduu danda'u. Laashamseera waan kana jechuudha. Waan amma Suudii keessatti ta'aa jiru kana laashamseera jechuudha. Dhugaa Rabbii. Amma abaluu naga amma maal godhaa jiran? Mee laala waa tokko isin hima. Guyyaa Jawaariin dubbanne dura hundinuu waa'ee ajjeechaa dubbata. Ajjeesuu angoota nata ajjeesaa lal. Yoo argisaniitu ta'e jechuun waa'ee ajjeechaa dubbata. Anatu ajjeesaa anatu qalaa annama gootummaa dhaaddataa ture. Amma gaafa Jawaar gadi ba'e maal ta'an? Abaluu keessa hin jiru abaluu nagaadhaatti kaane lal humna isaa jechuudha. Dhiisuuf jechuudha amma dubbiin kun wal nyaateera jechuudha lal. Humna isaa agarsiiseera jechuudha. Gaafa Jawaar saaxiluu qabu waan keessa hin jiru lash maaltu taaree ajjeechaan afaa deemaa jechuudha. Duuta afaa deemaa wal ajjeesuun afaa deemaa jechuudha. Eessatti deebi'u fookas godhu Jawaar irratti godhu. Amma Jawaar arrabsuutti deebi'u Jawaar akkana jechuutti deebi'u. Si galee amma Muzammil suni qabamee tanish. Yoo qabamee humna Jawaartu qabsiise malee humna keessa miti. Garuu suuraa poosti godhataara warri poosti gochuu dandeessi qabameera taanaan namni tokko dhimma kana wal qabatee qabameera taanaan Jawaar is power humna Jawaar. Namni tokko qabameera yoo ta'e Saawudii kana keessatti eenyuun hin dandeenye Jawaar mootummaan. Maaliif jedhaa wal qalmaan kun har'an taane bar waggaa darbe ta'a ture bar hin qabamne namni. Kan ajjeese kottuu kiiseedhaan eenyu ta'an ture garuu dogoggora tokkotu deemaa jira waan nan tun dubbate mucaa shurrubbee jedhamu rikardi godhaa deena la shurrubbee mucaa walloo sana jechuudha mucaa sana cubbuu qubatti qabaartu wallahi rabbi sin innisu mucaa shurrubbee walloo sana jechuudha maamma shurrubbeeti miti maqaa isaa yuuna jalaa kutee jechuudha shurrubbee dhumaan isa beeka waan ta'eefan ila mucaa sana qofa irratti quba dogoggoraa qabaa jirtan mucaan sun mucaa baay'ee nagaadha. Dhugaa Rabbii yoo dhuma jibbiinsuma dhuunfaa wayii maamma shurrubbee sanatti quban taane qabaa jirtu jechuudha qoba dogoggoraati sirrii miti ittiin qabinaa mucaan sun nama tokkummaatti amanuudha gaafa isin mucaa qooftuu jettanii baaftanii asii facholii gaffiisiftan utuu ganda isin hin gaafatin amantaa isin hin gaafatin nama 250 oo jedhee sitti kenna mucaa isaatti cubbuu fudhattu jechuudha quban qabinaa mucaan sun nagaadha takkaa isaa lola dubbatu dhageen beeku isin galee. Takka kan nuti itti beennu akkas itti beektu miidhuma kanarratti ka ajjeesee dhubeen namiti nuti. Isa ajjeesu argina isa ajjeechaa labsu argina. Kanaan beenna ka wanta biraa maal hin beenna. Garuu mucaan sun takka afaanii waan hamaa dubbatee hin beeku amman argetti. Ajjeesaa jedhee hin beeku qalaa jedhee hin beeku Oromoon tokko isa jedhuun arga malee. Amman argetti jechuudha mucaan shurrubbeen jechuudha. Oromoon tokko isaa jedhuun arga malee isaa wal ajjeesaa jedhu argee hin beeku. Nama gaa kan ragaatti baatu wal ajjeesaa inni jedhe ragaatti baata mitiiree. Yoo gurra keetiin dhageesse mitiire